أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بولينك خان إسلاما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب وهند در دندها أدبا رب وها خنو مالف جنان أدب والخبج والجالج والفقك أبو ربنا ما فاخن. ati duba gartee nama kabajuun takka ati nama biraatiif adaba qabaachuun mataan kee kabajaa qabaachuu agarsiisa. Mataan kee kun atiin kun nama ulfaataa tokko tahuu agarsiisa duba gartee. Waa hunda daran duba gartee rabbiin naamusa rabbiin nu haa kennu jechaatiin inshaallah jecha gabaabaa tokko dubbachuu barbaada. Kunis maali? Akkumaan mata duree irratti ibsuuf yaaletti afaan takka loqodaan naannawa itti dhaladhee itti guddadhee dubbachuun kiyya safuunan dhoorku duba. Afaanin naannawa itti dhaladhee itti guddadhee dubbachuun kiyya safuu hin qabu jechuu miti. Takka maalummaa safuun taate wallaaleetii miti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waa'ee safuudhaa yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii tiyya, osoo ati natti hin himin ergamaan rabbii natti hime alayhi salaatu wassalaam. Inna alhayaa wal iimaana qurinaa jamiicaa. Safuu qabaachuunii fi imaanni walitti hidhaadhaa je'eeti rasuuli natti hime alayhi salaatu wassalaam. Safuu qabaachuu fi imaana yoonii fi safuun hin jiraanne imaanni hin jiruu je نبي ربي صلى الله عليه وسلم. يو إيماني هنجران نيسي صفون هنجروج نبي ربي تكنجي عليه الصلاة والسلام. إذن دوبا أني لقودان نانوا اتلالتي اتقودتي اتفايدمون لقودان دوبا قرتي نانوا اتلالتي اتقودتي دوبچون كيا صفو قباچو دبو خيامتي جچو جزين أكنا جاو خانا hawaasni Oromoo kuni hawaasa bal'aadha duba. Hawaasni Oromoo kuni hawaasa bal'aadha duba. Hawaasa guddaadha. Oromoon duba gartee ummata bal'aa. Akkuma ummata bal'aa kanatti akkuma naannawni namaatillee duba gartee adda addaatitti loqonni namaa kuni duba gartee adda adda. Afaan garii kan Oromoon hundinuu walii galtee dubbattuutu jira. Jechoota garii kan Oromoon hundinuu akka waliigalaatitti itti fayyadamtuutu jira duba. Jechoota garii akkuma naannawni garagara tahetti duba gartee afaan namaatii fi loqonni namaatis garagara. Kana jechuun ani afaan duba gartee loqoda naannawa biraatiif kabajaa hin qabu jechuu kiyyaa miti duba. Afaan duba gartee loqoda naannawa biraatitti namni Oromoon biraa itti fayyadamtu. Loqoda naannawa biraatitti hawaasni biraa ittiin fayyadamu hin kabajuu takkaa hin fudhadhu jechuu kiyyaa miti. Maaliif jennaan akkuma ati loqoda naannawa keetii dubbachuu jaalattutti takkaa dubbachuun aadaa si taatetti takkaa dubbachuun qaama si tahe takkatti anis duba gartee loqoda naannawa kiyyaa dubbachuun aadaana teettiin guddadhe waan kan joollummaa kiyyarraa eegaleetiin haasawaa itti as bee joollummaa kiyyarraa eegaleetiin duba garteen haasawaa ittiin as guddadhe duba waan kana duba gartee dirqama ati akka loqoda ati naannawa beeytuutitti dubbachuun qabaan yoo akkana khayyaaddu taate mirga kiyya na dhiibdee jechuu beeke obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Yoo akkanatti khanyaan nu taate mirga walii dhiibudha. Naannawa keenyatti dirqama akkana je'ii jettee naas dirquu hin dandeessu naas dhiibuu hin dandeessu duuba gartee. Mee fakkeenyaaf ani waan takkaan isin gaafadha gabaabdumatti waan takkaan isin gaafadha. Adurreen an maqaallee dha'uun barbaadu warri beektan naa deebisa. Adurreen akka naannawa Harargeetitti maal jamtee amanti? Namuu ni beeka jechuu adurreen. Adurree nuti amma fakkeenyaaf akka nama loqoda afaan Oromoo kan Harargee kan aslii san haasa'utti adurree akkaan itti fayyadamuun qabaan.
garuu immoo adurreen tuni duba gartee naannawa biraatitti waan biraatitti ilaalamti takka akka biraatitti ilaalamti jechuu. Mee hoottuuti Harargee keessa gabbu'ii fakkeenyaaf adurree san maqaa isiitiin yaami akka ummanni naannawa san dubbatutti yaami. Nam tokkollee namni safuudhaa siin jiru maaliif akkasii beekamti jechuu duba gartee. Namuutii beeka duba. Walii gallaa miti bashoo namuutii beeka. Garuu jechii bashoo ja'u kuni naannawa biraatitti akka biraatitti ilaalama. Naannawa biraatitti akka biraatitti ilaalama. Tayyib. Khabiraa gizees deebinu fakkeenyaaf jechi inni mareefu barreessee yeroo takka takka dhuufuun albaatii namatti taati. Amma jecha duba gartee dhuufuu fi albaatii jedhu kanaaf duba gartee garii obboleeyyan harabbi sodaatu hagama keessaatiin dhufee na dubbatees ni jira. Galata guddaa qaba. Adeemsi nama guddaa akkasii duba. Garii obboleeyyan harabbi sodaatu kan duba gartee kabajaa namaa qabu kan maalummaa namaa beeku. Kan ulfina namaa beeku, kan duba gartee qiimaa namaa beeku, gama keessaatiin dhufee mee ustaaza jechi kuni akkana atiin kuni Oromoo naannawa qofaa tokko hoogganteetii mi kadeemtu. Oromoo duba gartee naannawa qofaa naannoo tokko qofa dura buuteen deemtu. Oromoo kutaa kudha takkaa hunda ummata hawaasa bal'aa hallaqooda adda addaa dubbatuutu si hordofaa. Mee waan kana akkam jetta je'ee duba gartee obboleen akkasitti gama keessaatiin dhufanii dubbisan ni jiran hedduun gammade. Gizeen obboleen akkasii arke. Hedduun gammade. Hedduu duba gartee wallaahi dasna jee. Maaliif obboleeyyan akkasii qabaachuun gaarii. Namni akkasitti dhufee gama keessaatiin nama dubbisu isaatu nama safuu beeku laata. Isaatu nama kabajaa qabu. Isaatu nama guddaadha. Nasiihaaleen akkasii duba gartee. Abubakar Siddiq maal je'ee namni namarratti nasihaa siif dhaame. Namarratti dhufee aboo keessan akkasii akkana namni siin je'e san duba gartee si qaanyeesse malee waan nasihaa siin dhaamnee jee. Namni immoo hobatti si dubbate. Namni hobatti moggatti si baasee si dubbate duba gartee san nama dhugaan nasihaa si yaadee jee Abubakar Siddiq. Jecha dhuufuu joo kana nabii rabbiitilleen alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti numa fayyadaman obboleen kiyya. Hadiisa keessatti nabii rabbiitilleen sallallahu alaihi wasallam nama na caalu nama uumaa ilma namaa kana hunda caaluutu duba gartee fayyadame. Hadiisa keessatti maal je'e hogguuni fi duba gartee azaanni azaanamu je'e. Azaanni azaanamu nabii rabbii je hadiisa sahih keessatti alayhi salaatu wassalaam. Waytaani fi azaanni azaanamu shayxaanni gara galeetii deemaa je. له دراط خندوبا غرتي دوفو قبو شيطان له دراط خندوبا غرتي دوفو قبو غرا غلي دي مالف اذان دغون دندو شيطاني ويتا الله اكبر جچو شيطاني دغي غرا غلي فيغا له دراط خندوفو قبو سيغلتي اني ما جچا دراط جوخانا اكنان نو خيادي تن دوفو يتمان فيدم خوني دوبا غرتي اواني تكان فدوسي ميتي سيغلي موكم مو Oromummaan waliigalatu naannoo takkaa isiin mirga waliitirratti dhiibbaa godhuun gaariini. Yaada waliitillee kabajuu qabna obboleen keenya. Kuni an akka yaaditti mirga walii dhiibuu, yaada walii kabajuu dhabuu, ilaalcha walii kabajuu dhabuu natti fakkaata. Ati akka naannoo keetiitti safuu beekta tayyib akka naannoo keetiitti safuu. Ani garuu kana naannoo xiyyaatiitti safuu miti. Kootu kunoo gabbu'ii abbaa fete hayyuu Harargee gabbu'ii gaafadhu. Sigalemi hayyuu nama duba gartee afaan loqoda Harargee itti dhalatee itti guddate gabbu'ii gaafadhu. Beekaa Harargee kan loqoda Harargee dhalatee itti guddate gabbu'ii gaafadhu. Na bira safuu miti duba. Yoo akka naannoo keetiitti safuu ta'e ana biratti safuu miti duba gartee. So dirqama naannoo keetiitti akkaataa ati itti dhalattee itti guddatteetti safuudha. Dirqama na bira safuu ta'uu qaba. Qaanii akka nama safuu jechuun yaa jamaa dhugaa waliif himuun bareeda. Safuu jechuun yoo namni kijibe, namni yoo sobe, haqa namaa yoo nyaate, namni duba gartee waan hin jirre yoo gaffite duba gartee yoo jechan taane nama arrabse. Laal sigalee mookam waan hin taane yoo nifi nama arrabse. Safuu jechuun wanni badii taate hundi safuu obboleenki. Sigalee mookam wanni duba gartee safu haram ta'e hundinuu safu. Wanni haram ta'e hundinuu safu.
waliigaluu jiraa miti. Kanaaf duba gartee obboleen ilaalcha walii kabajaa deemuu haa barannu. Ilaalcha walii waliif kabajaa deemuu haa barannu. An dirqama akka ati naannawa loqoda kee kan itti dhalattee itti guddatteetitti dubbachuun narra hin jiru. Wayitaan akkana ja'u loqoda ati haasoytuuf ani kabajaa fi guddinaan qabaaf. Ammoo ati akkasitti itti dhalattee itti guddatte anis akkanattiin itti dhaladhee itti guddadhetu. Anis akkanattiin itti dhaladhee itti guddadhe. Ani amma fakkeenyaaf wayitumaan haasawuu nama Oromoo eessatti akkaan dhaladhee eessatti akkaan guddadhe namuun na beeka duba. Wayitumaan haasawuu. Maaliifin akkasitti haasawuu akkasittiin dhaladhee guddadhe. Tayyib mee gaafii takkaan sin gaafadha. Amma fakkeenyaaf heddumminaan obboleen warreen biyya Arabaa jiraatan mee gaafii takka gabaabdumatti naa deebisa. Warreen biyya Arabaa jiraatan. Warreen biyya Arabaa jiraatan lahjaan afaan Arabaa kan ummanni Masrii dubbatuu fi lahjaan afaan Arabaa kan ummanni Suudii dubbatu tokko. Lahjaan afaan Arabaa kan Yaman keessatti dubbatuu fi lahjaan afaan Arabaa kan Suudaan keessatti dubbatamu tokko. Mee naa deebisa. Lahjaan afaan Arabaa kan Masrii fi kan Suudii tokko. Lahjaan afaan Arabaa kan Yaman keessatti dubbatamuu fi kan Suudii keessatti dubbatamu takka kan Suudaan keessatti dubbatamu tokko miti. Gizee Araba ja'amu waliigalatti Araba ja'ama. Tokko miti. Wayita duba gartee Araba ja'amu waliigalatti Arabaa ja'ama. Ammoo Araba kana keessa nama loqoda adda addaa dubbatamutu jira duba gartee. Afaan isaaniiti afaan Arabaati malee lugaan Arabaa takka afaan Arabaa kan waliigalaa afaan Qureeshiiti. Afaan Qureeshiiti malee afaan Arabaa kun hundinuu duba gartee afaan gosa gosaa qaba. Tanaaf duba gartee Qur'aanni Rabbiitu gizee bu'e. Qur'aanni Rabbii jechi Rabbiitu kabajamaan gizee bu'e. Akka nabiyyi Rabbiitirraa nu gahetti alayhi salaatu wasalaam Qur'aanni duba gartee akkaataa torbatti bu'e nabi Rabbii. Bima'anaa loqoda torbatti bu'e. Si galee? Qur'aanni kuni akkaataa torbatti bu'e jechuun loqoda torbatti bu'e. Maaliif ummanni Arabaa loqoda gosa tokkoon dubbatan. Ummanni Arabaa kan duba gartee naannawa tokko jiru loqoda kophaa qaban. Kan duba gartee naannawa tokko jiru loqoda kophaa qaban. Kan naannawa tokko jirus loqoda gosa gosaa qaban duba gartee. Afaan Arabaa kan Iraaq keessatti dubbatamuu fi kan Suuriyaa keessatti dubbatamu tokko miti. Kan Yaman keessatti dubbatamuu fi kan duba gartee Masrii keessatti dubbatamu tokko miti. Kanaaf Qur'aanni Rabbiitu loqoda takkaa duba gartee afaan torbatti bu'e. Hiikkaan isaa tokko duba. Hiikkaan isaa tokkuma wayita duba gartee ja'an takkaa wayita dubbatan akkaataa garagara dubbatan. Ragaan jechaan an amma dubbachuu jiru kana gaaf tokko duba gartee sahaabtichi tokko aayata Rabbii tokko qare. Aayata tokko qare sahaabtichi tokko. Wayita kana Umar ibn Khattaab duba gartee dhage. Aboo eenyu akkana si qaraasisee jennaan nabii Rabbiitiitu akkana na qaraasisee jeen alayhi salaatu wassalaam. Wayita kana Umar ibn Khattaab ati nabii Rabbiitirra duba gartee hijiba keessaa jeeti qabe fuudhee isa geesse nabii Rabbii bira geesse alayhi salaatu wassalaam. Wayita kana duba gartee nabii Rabbii maalii jeen yaa ergamaa Rabbii alayhi salaam gurbaan kun Quraana akka atiin barsiisnitti qaraa jeen mee akkamii qaraata qara'ii jeen gurbaan ni qare. Umaratu akkamitti qaraataa jeen Umar ibn Khattaabis ni qare. Wagguu kana nabii Rabbii maal jeen sallallahu alayhi wasallam yaa Umar akka atitti qaraate kanattis bu'ee jira Qur'aanni kun yaa abal akka atitti qaraatettis bu'ee jira. Je'ee duba gartee nabii Rabbii sallallahu alayhi wasallam duba gartee itti hime. Si galeemi kanaaf duba gartee obboleen kiyya xiqqashoo duba garteen akka na fakkaatutti ilaalcha walii kabajuu dhabuudha. Si galeemi akkam Oromummaan guutuun tun naannawa takkaa miti beeka. Oromummaan guutuun tun naannawa takkaa miti. Oromoo Arsiitii jira, Oromoo Wallaggaatii jira, Oromoo Harargeetii jira, Oromoo Jimmaatii jira, Oromoo Iluutii jira, Oromoo Wallootu jira. Oromoo gaa duba gartee naannawaa nama maqaasaa dhawee fi kaniin hin dhawin kana hundinuu Oromoo jaama. Kun hundinuu
afaan loqoda tokko hin dubbatanii. Jaalattus jibbitus kun hundinuu afaan loqoda tokko hin dubbatan. Loqoda garagaraa dubbatan. Loqonni warra Jimmaatii fi loqonni warra Wallaggaa tokkoo miti. Afaan Oromoo loqoda Arsiitii fi loqoda Harargee tokkoo miti. Afaan Oromoo loqoda Wallootii fi afaan Oromoo duba gartee loqoda Iluudhaa tokkoo miti. Waliigalu jirraami. So jechi naannawa keetitti safuu tahamee yaadamu ana bira safuu tahuu dhabuu ni mala. So waan naannawa keetitti safuu ta'eef bakka biraa hundatti safuudhaa jettee yaaduun xiqqaashoo kuni beekumsa dhabuu agarsiisa. Xiqqaashoo kuni barnoota duba gartee dhabuu agarsiisa. Xiqqaashoo kuni hubannaa dhabuu agarsiisa duba. Sigalee ati naannawa sanii dhalattee guddattee Oromoon hundinuu akka ati haasoytutti haa haasoytu. Oromoon hundinuu jechaanan dubbadhu haa dubbadhu. Oromoon hundinuu akkaanan bobba'ee galti haa bobbaatu jechuun kun xiqqaashoo duba gartee mirga namaatillee dhiibuu agarsiisa. Waliigalu jirraami. Mirga namaatillee dhiibuu agarsiisa. Sigalee kanaaf an abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu rakkoo nam takka irraa hin qabu. Ani Oromoon hundina bira takka wallahi lazim. Oromoon hundinuu na bira takka garuu ani nama maalummaa kiyya irraanfatuu miti. Ana beeka. An Alii Sufyaan Abdullaahi Feesbuukni kuni kiyya iddoon an itti dhaladhee guddadhee Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raafuutittiin dhaladhee guddadhe. Afaan loqoda Harargeetiin haasawaan. Afaanin itti dhaladhee itti guddadhe. Loqodaan itti dhaladhee itti guddadheen haasawa. Loqoda kanarrattiin guddadhe. Loqoda kanaan ijoollummaa kiyyarraa kunooti waggaa 30 ittiin as ga'e. Kana duba gartee guyyaa keessaa ati dhuftee loqoda akkasiitiin akkanaa jettee dirqinna fudhachiisuu hin dandeessu. Sigalee kanaaf loqoda kiyya maalummaa kiyya eenyummaa kiyya duba. Sigalee mokkam loqoda kiyyaan hin jijjiiru duba. Yoonii fi loqonni naannawaan ani itti dhaladhee guddadhe hundi walii galee jechi kun safuudhaa je. Jechi kun safuudhaa je hugguu safuudha duba. Waan naannawni namni kun mileenaan itti lakkaawamu haasawu. Hangi duba gartee ati sirrii miti jetteefiin ani sirrii miti jaa. Takka akka ati itti haasoytutti an haasawuun qaba. Haasawuun qabu duba garteen. Sigalee mirga walii dhiibuun gaarii miti yaa obboleessoo. Mirga walii haa kabajnu. Ilaalcha walii haa kabajnu. Moor duba gartee badala akka hariifatti duba gartee akkana miidhaa walirra gaggeessinu harka wal qabannee tokko taanee waliif haa tumsinu. Ilaalcha walii haa kabajnu. Ilaalcha duba gartee walii haa kabajnu. Aadaa waliitillee haa kabajnu duba. Aadaa waliitillee haa kabajnu. Ilaalchaan ani itti amanee deemu tokko yoo jibbitellee naa kabajuu qabdatu. Yooni ilaalcha ati itti amantee deemtu tokko yoon jibbellee si kabajuun qabatu wagarte. Hottaati ummata adii kana laala. Wallahi faranjii tana laala. Ummanni kuni ummata duba gartee yoonii fi namni wallaalaa ni jira jaan ummata adii kana. Koos namni wallaalaa nama rabbii isa uumen been. Nama rabbii isa uumen been. Garuu ummanni kuni ilaalcha waliini kabajan duba. Ilaalcha waliini kabajan duba gartee. Sigalee mokkam akkasuma wajjin. Idan nuti maaliif duba gartee manni islaama bar maqaaf islaama laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jennee himanna salfii takka wajji dhaabbanna sigaltee soommana tokko wajji soommanna rakkoo aqiidaan qabnu rabbiin nuti gabbarru tokko quraanni nuti qaraanu tokko nabiyyiin nuti hordofnu tokko qiblaan keenya takka wanni keenya hundi takka. Zan maali fi ilaalcha adda addaatiin dhiibbaa walirratti goona duba gartee. Maali fi ilaalcha adda addaatiin olaantummaa walirratti barbaannu hoo. Maali fi anaatu sii oli ati naa gadi anaa siin deema ati ni jala deemi akkana tahuu qabdaa akkas tahuu qabdaa. Maali fi waan akkanaa kanan dhiisa. Wannummaan waggaa 100 bilisummaa itti dhabnee itti gabroomnee fi waan akkanaa kanaatu jira duba. Sigalee?
Wannummaa namata dhibba meeqa bilisummaa itti dhabnee duba gartee deemu jiruuf waan akkanaa kanaatitu jira duba gartee. Kun haqiiqatan waan zaahir ta'u. Kanaaf duba gartee namni wal kabajuun jiraachuu qaba. Mirga waliitillee eeggachaa deemuun jiraachuu qaba. Kanaaf duba gartee jecheeniin ani dubbadhe san dhugaa waaniin itti fedhe rabbumaatu beeka. Waaniin itti fedhe keessa kiyyana qottee dabaruu hin dandeessu. Silattuu allabiibu yafhamu bil ishaaraa jedhan. اللبيب يفهم بالإشارة هيون نما جولين نما أخيك كيدان بيغدو أصواتين دبتين أخيك كين بيغ مال تجامي جرا لوكودا أكا هرر جيتي تيماس حريفة يو إساج إنا روان نيغل تيفي جان حريفة يو إساج إنا روان نيغل تيفي جولين نما يو إنا روان نيغل تيف قوا أمو يو رفاني متاقي صدوم ملي هنگل توفي جتشو جر dhuga tarii dhuufuun albaatii sittaati duba gartee osomaati dhuufuudha jettee eedu albaatii sittahuu ni mala duba bimaana wanni gari akka ati eeydu miti akka ati yaanne sittahuutu malaa wanni gari akkanaa jettee itti karoorfatte osoo deemtu akka ati yaanne sittahee duba gartee sheenaa quba si nyaachisuudhaatiitu malaa tanaaf duba gartee jecha kiyya kaboodaa suuta tarkaanfannee deemuun ijjechaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jeetiin duba gartee xumure kana duba gartee jechuun hanga tokko keessaa fuutanii dubbachuulleen xiqqaashoo gaarii miti an san humaa irraan kaayyannee alhamdulillah ammallee ani hin kaasu jecha sana hin kaasu sigalee mokkam hin kaasu maaliif wahuma sirrii hin jettiin beekan akka hiyyaatitti wahuma sirrii hin jettiin if beeka as keessatti namaan arrabsees hin qabu jecha hamaanin dubbadhee sin qabu sigalte wanni badiin ani hojjadhee sin qabu yoon jecha hamaa dubbadhee nama jire sigalte yoon badii hojjadhe yoo waan fokkotto hojjadhe gussafuudha je'itiiti na balaaleffadhu ammoo loqodaan naannawa itti dhaladhe itti guddadhe kaniin amata dila kana guutuu ittiin haasawaa deemu jiru waan ati naannawa keetitti safuu ta'eef akka ati itti dhalattee itti guddattetti waan qaanyii ta'eef na biratti qaanyiidhaa jettee yaaduu hin qabdu ati duu nu biratti akkana isin birattis akkana ta'uu qabaa jettee yoo hayyaaddu taate olti qashoo gaarii ta'ee natti mul'atu inshaallah saniifuu akkas obboleen dhumarratti waniin ja'u mee yaa oromooti yaa lammiiti yaa keessattuu mee dhaloonni dargaggootaa kuni qubeen generation kuni awwani isni dhaamadhu mee akka abbootii teenyaan tahinaati akka ummata nu duratee hin tahinaati wani isni ja'u ilaalcha walii kabajaa haa guddannu mee ilaalcha walii nuti amma rakkoon guddoon qabnu fakkeenyaaf yoon ani akka tokkotti amaniin akkanaa jee yaadee deeme atis akkasii miti akkanaa jettee yaaddee deemte fuuneeti dhimma dhuunfaa keessa wal galchina duba gartee dhimma dhuunfaa keessa wal galchine harkaa walii duba gartee jibbinee naamusa walii wal diinee eebii walii wal saaxillee bakka deemnu wal xiqqeessin yaa akhi addunyaan paarlaamaa keessatti kursii waltumaati laal paartiin adda addaa paarlaamaa keessa kursii waltumaati paartiin adda addaa paarlaamaa keessa booksii wal dhawaati wayta paarlaamaa ala ba'an harka wal qabatanii wajji deemanii ta'anii bunoo wajji dhugan idan wanni irratti wal didaa turan ilaalcha malee dhimma dhuunfaa personality rakkoo walirraan qabanii jechuudha kanaaf duba gartee qubeen generation kun kanatti guddatee deemuu qaba duba gartee qubee duba gartee hawaasa takka qeyroo teknoloojiin dura deemte qeyroo barnootaan dura deemte qeyroo duba gartee sammuun dura deemte yaa akhi nuti addunyaa bara 2018 keessa jira zamana duba gartee ilmi namaa lafaa miti samii gubbaa bahee deemuu jalqabe keessa jira duba zamana duba gartee bilisa ta'e keessa jira duba sigaltee zamana namni ilmaa kun bilisa ta'e akka fedhetti itti bobbeetti galu keessa jira duba gartee zamana akkanaa kana keessa dhuftee naannoo keenyatti akkana akkasi deeminaan jechuu hin dandeessu sigale anilleen akkasumatti akkasii miti akkanaa jedhee duba gartee wanti si dirquu hin danda'u maalummaa keessiifiin kabaja naannoo ati dhalatteetti guddatu kabaja afaan ati haasoftu siifin kabaja ilaalcha kiyya keessiifiin kabaja atilleen duba gartee maalummaa kiyyaa fi eenyummaa kiyya na kabajuu qabda
yoo duba gartee maalummaa kiyyaaf eenyummaa kiyya naaf hin kabajne namuutu duba gartee tokko tokko hin caalu. Tokko duba gartee tokko hin caalu. Kanaaf duba gartee obboleen kiyya inshaallah rabbiin dandahaadhaati hundaafuu haqa nu haa dubbisu inshaallah warra wal kabaju warra duba gartee haqa walii beeku warra haqa walii eeggatu rabbi nu haa taasisu isiniin jechaan dubbadhe kana keessatti nam takkatti illee hin xiyyeeffanne takkaa naannawa tokkotti illee hin xiyyeeffanne waan na dhaggeeffameen dubbadhe kana keessa yoon namni hin tuqe jiraate illee dhiifama naa godha yoon haqa qunname rabbi irraahi yoon dogongoras nafsiyaatiyaaf sheexaana irraahi khayri waliin nu haa deebisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.